Mau sabde tokko seera mau sagal tokko the same word addola jira eme wajah pakai sawari gangga shitan olu okay bifama wako sina yibis bari masa pakai sambat tani bifama bari kali mubana salvo dua nafas tani bari masa kabar gari nagaru nafas sinas karabana ndau ko lari dakan avansa sitan okay me sera bahu satte to ko sagal to ko se rubis bahanna wakayo yo musmuse dubbate garamoti tatol galiti dubbat lagi anak aku tadi sabako gadis sabako akamal gulani kana wajib tadi sagal tok wakayo mas museda garamot caraki wakayo goftal nikan warre brota samniko ake anak wajatu gadis jadi ini sampai kau mana bodoh? Akhirnya hojat tu mana bodoh? Kadang. Abba bara Kristus jelata galami sifat. Maka angke wa karat la barat bara kali bifamiat. Bukan ke ya itu Yesus. Ini jirenya nama ya wa kayo. Yerohun tuma akadalara misu. Akka ya wakayo mukea la tela lisu yero hundu mai daga sabuda tut burkan ke jirenya naman ni ke sayaw yero hundu ma jirenya dua kautin mise kan lalisu inji salfa gobde oti kamulla tuda maka Yesus ina furukul kullun yero kana burka ya inji ne kana rutagan bisu wa garra gadiro bisile sikunanna sisimanna sidunna maka Yesus Kristus of Nuwabasya. Gafa yang ijasa Buddha, Yesus Kristus dapat segala Buddha dan kanebo tigara ko adufu, bishani tasurate aduku, namni nattamane bukan dia bishani, garasa kesaya aja dia. Maka Yesus ini abuka jeratan anak tiga dia. Muse nakumani farfate, ya abuka jeratan anak. Gadinu yai kumani jade ya burka jiratan ana wakara gadinu yai sagale kedagenya inde fanna ya wakayo inyan na inunna akai Yesus Kristus ini dadara ini dari wa ini rani jomarra ya wakayo cacalu dubinke garakenya tagadi fatu nan ya dinan dubat sabake iblis maka Yesus Kristus amen 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 Romana wakayo ftani wan tok rage sani galudaf urake sayero huma doa sana rasa dubat garawa kayot askabanda akka aljalan tabarrecho ifsa sabda la ifsudifani lagi samni ko na fayyetuf sabako gadidisi Age samni ko na vaide tu sabako gadini si dewaga ya galagilezan hizbe likat ya galagilezan hizbe likat gadini si gizati farion ke satani bulchin safarion jalatu aga yo vegetun nandam ba farion batra mangis sirhono fi averi magalgala ichali namni wanjo garbumma sajala bauda bana wakayo feddechu tajajilu hindandau kanafi ajkesa bani dakanina hojjetani sabako gadisi he garbumma kesa taani wakayo feddechu hindandau namni wakayo feddechu daf wakayo tarkanfachuuf waaqayyoon tajaajiluudhaan karaa hundumaa
Inni jalqabaa jireenyi isaa walaba ba'uu qaba. Walaba jedha. Walaba ba'uu qaba. Birmaduu ba'uu qaba. Waaqayyo birmaduu baasu barbaada saba isaa. Kanaaf namni erga cubbuutti kufee kaasee yakka sanaan irra daddarbaa sanaan deddeebi'ee utuma ta'ee jiru Waaqayyo garuu ayyaanni isaa seera tun kenni karaa Musee waamichi isaaf jaalalli isaa inni araaraa Abrahaam irratti mul'ate. Abrahaam irratti mul'ate Waaqayyo nama Waaqa tolfamaa waaqeffatu nama Waaqayyoon ala jiraatu biyya Uur keessatti Waaqayyo itti mul'isee Abrahaam maqaa Waaqayyo ulfaatu. Seerri waggaa 1,400 booddee sichi kennama. Garuu araara karaa Yesuus mul'achuuf jiru. Jaalala karaa ilma Waaqayyoo mul'achuuf jiru. Waaqayyo Abrahaam irratti mul'ise jalqabee jechuudha. Kanaaf waggaa 1,400 dura Musee dura jechuudha. Abrahaamiin laga Uur keessatti Iyyaasuu 24 lakkoofsa 2 laala. Uur Waaqa tolfamaa Taaraa abbaa isaatii wajjin utuu inni waaqeffatu Waaqayyotti mul'isee ani Elshaadaayidha ani Waaqa keeti. Waaqa yuunivarsii kana Waaqa Abrahaam jedhamee inni waamamuuf jiru. Akka kanatti Waaqayyo mataa isaa Abrahaamitti mul'ise. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Mataa isaa isinitti mul'isu Waaqayyo. Inni Waaqa mataa isaa namatti mul'isudha. Waaqa gara namaa dhufuudha Waaqayyo. Gara keessa dhufu Kiristoos. Gara namaa dhaqa. Gara namaatti tarkaanfata. Jireenya namaatti butata Waaqayyo. Maqaan isaa eebbifamu bara baraan. Kanaaf maaliif fide saba kana? Why did he call them? Maaliif fide Waaqayyo? Maaliif barbaade Waaqayyo? Inni jalqabaa Waaqayyo nama birmaduu baasuudhaaf garbummaan itti qabamee jiru keessaa garbummaa wanjoorraa cabsee sasakuureesse sabukuusaa gadi qabe irraa qarxami cabsee Waaqayyo nama walaba baasuu barbaade. Aangoo du'aa, aangoo cubbuu, aangoo seexanaa jalaa kana sadan jalaa ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos walaba nu baasuu dhufeera. Inni jalqabaa isa kanadha. Inni jalqabaa aangoo du'aa, aangoo cubbuu, aangoo seexanaa jalaa walaba ba'uu qaban. Kanaaf barbaade nama. Ameen ameen. Maal jala baasuuf? Aangoo du'aa, aangoo cubbuu, aangoo seexanaa jalaa birmaduu si baasuu dhufe Yesuus. Inni sooressi inni kam, inni beekaa inni kam, sakana jalaa baasuu hin danda'u. Ogeessi inni kam, barataan inni kam, PhD beeka qabaate. Miliyoonii irratti miliyoonii akka kana jalaa baasuu hin danda'u. Fannoo ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataatu walaba baasana. Kana keessaa kan baasu dhabuudha. Haleluuyaa. Inni jalqabaa isa kanaaf dhufe gara keenya Waaqayyo. Kanaaf dhufe kanarraa walaba nu baasu. Inni itti aanu maaliin dhufe Waaqayyo? Seera uumamaa 12:3 irratti. Seera uumamaa boqonnaa 12:3 irratti maayete Abrahaamiin tokko qabee Waaqayyo ergasii biyya Gibxii keessaa Museedhaaf dhiifama seera ba'uu dubbisaa. Seera uumamaa 12. Seera uumamaa 12 tokkooma 3. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyyaan isa argisiisuu dhaqi. Ani saba guddaan si godha, sin eebbisa, maqaa kees nan guddisa, eebba sin taata. Warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan nan abaara. Qomoo biyya lafaarraa hundumaa sababii keetiin nan eebbisa jedhe Waaqayyo. Inni jalqabaa Waaqayyo garbummaa sadan silaa jalaa baasa. Inni lammaffaa nuun biyya lafaatti ittiin nuuna mul'isuudhaaf nu waame Waaqayyo. Ameen dhageessaniitu. Maaliif nu waame jedhe? Biyya lafaatti anaa nu mul'isuudhaaf yaame. Anaa of mul'isuudhaaf. You are an agent.
You are an ambassador. Once you called from darkness to this marvelous light, ilma Waaqayyo Waaqa jiraata akkatti mul'iftuuf Waaqayyo jireenya kee garbummaa keessaa, cubbuu keessaa, du'a keessaa si baasee karaa kee mul'isuudhaaf biyya lafaatti Waaqayyo ejentii si godhateera. Ameen. Ambassador. Ameen. Ameen. An ambassador isaati dhaabete. Sirriitti dhaga'amu Paul maqaan isaa ulfaatu bara baraan. You are an agent. You are an ambassador. Kanaaf waan lamaaf ni jalqabaa jireenya kee walaba baasu birmaduu baasuudhaaf. Inni lammaffaan ni guddaan siin mul'isuudhaaf siin tajaajilamuudhaaf dhufe har'a gasa kana isheenis ni godhe siin tajaajilamuudhaaf siin Waaqayyo tajaajilamuudhaaf wanjoo Fariyoon jala wanjoo seexanaa jala Fariyoon biyya lafaa jiru wanjoo biyya lafaa jala si baasuuf Kiristoos Yesuus siin tajaajilamuudhaaf. Ameen ameen. Kanaaf yeroo saba kana baase qaba seera ba'uu diddaa kun kan dubbiin dhaga'amu isuma kutaa keenya irraa jiru yeroo saba kana baase gaa kakuu tokko waadaa tokko hin gale qabda maayikii kakuu tokko galees isa dhageenyame shaniin jaarra jiraa garuu walitti qabee bareechee dhufa dubbisu dhaggeeffadhaa amma gaa nakaba hubatee turee yaada Waaqayyo anaaf siin walaba baasuudhaaf ilma isaa erge. Ameen. Garbummaa du'aa, garbummaa biyya lafaa, garbummaa seexanaaf bitamuu jalaa nu baase ni lammaffaan qodaa isaan godhachuudhaaf hojjetoota isaan godhachuudhaaf Waaqayyo dukkana keessaa nu baaseera. Meemmee sana dhaggeeffadhaa gaafa. Sabni Israa'el biyya Gibxii ba'anii gaafa ji'a sadaffaa isaaniitti Siinaa lafa onaa ga'an. Isaan Refidiimii ka'anii Siinaa lafa onaa ga'anii achi buufatan. Buufanni Israa'elootaa fuullee tulluu Siinaa ture. Museen yommus tulluu irratti Waaqayyo bira dhaquudhaaf waliin ba'e. Waaqayyo immoo tulluu irraa Musee waamee isa kanatti dhufee jiru Israa'eloota sanyii Yaaqoobitti warra Gibxii waan godhu akka joobirri qoochota isheetiin baattutti isin immoo baadhee gara kootti akkan isin fide argitaniitu. Biyyi lafaa guutummaatti kan koo waan ta'eef isin anaaf yoo dhageessan kakuu koos yoo eegdan saba hundumaa keessa addumaa dhuunfaa koo hin taatu. Isin luboota mootii Waaqaaf lafaati saba qulqullaa anaaf hin taatu jedhii himi. Saba Israa'elitti kanatti dubbattu isa kana. Ameen, ameen, ameen. Shanii jala ja'a jala nu qabdu guras qabadha. Verse 5 and 6. Right. Biyyi lafaa guutummaatti kan koo waan ta'eef isin anaaf yoo dhageessan kakuu koos yoo eegdan saba hundumaa keessaa addumaan dhuunfaa koo hin taatu. Isin luboota mootii Waaqaaf lafaati saba qulqullaa anaaf hin taatu jedhii himi. Ameen, ameen, ameen. Waan lama adda baasee kunuunsee miidhagsee bareechee kaa'e gaafa. After a journey of 3 months, guyyaa sadii booddee erga deemanii dhufanii booddee isa Fariyoonitti dubbataa ture sana Waaqayyo tulluu Siinaa buufatan hundi isaanii more than 2 million people achi buufatanii gara tulluutti ol waamee Musee kottu gara kottu jedhee sabni addana buufatee tulluutti siqin Waaqayyo achirra jira itti siqin tulluutti yoo siqan hin rukutamutti jedhee itti buuftanii yoo dubbifattan achuma taane sabni hafatee taa'ee eegaa akka jedhe Waaqayyo ergaa lama gurguddaa biyya lafaa keessaa qomoo biyya lafaa keessaa tuuta biyya lafaa keessaa anaaf kan qullooftan saba koo naa taatu. Tokko inni ittaanu qomoo luboota naaf taatu jedhe Waaqayyo. Waan lama saba qullaa saba naaf adda ba'e taatu. Kana duwwaa miti qomoo luboota naaf taatu. Isin tajaajilli warra lubootaa Waaqaaf nama walitti araarsuudha. Isin mediator
sanan kan manu jibse waqat wana rat shiwa mimit wana rasi kenmit kanat shiwa me kanat si kimsaira waqat amen kana sagale sa waqat garma belgan dubisa sitmaira amaga wa me ka hijre wa me ka santa se sila wallama garbuma jala wa jala chafse manis agent sakatan koda sakatanif koda sa specify koda datu maide isin biya lafa kessa kanana addam bay sababulla tatwe taneo omodu botana tatwe amen 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 amma ga sabikuni omodu botata tatwe for all 12 tribes not for some of them hundu masaliti ana sababulla omodu botata tatwe la cosa sharija atau male samni badasa dah kenargate utu tarakam filamachin utati sultanu takamma utu wachin utati utu bayya chisikan arkafu التمت تركاف سيرا بوصل دومي لما نقصر دمي شني مري دمي توربات ميلكياس لما فيا مشاني توران إن جينيا سيرا بوصل التنما سميلكياس نقبسا لكن فتاكا موسى أبومي كورنا فوروداف Pokoknya sodomi lamarat gara tulusi na tolu amen. Amma gawagga kuma tokko dibba futura. Abrahamin wa michanni wa me wa kayo. Sabakanatimo sera kenne. Serimo la faserin jireti chubuni lakamwan. La faserin jiru chubun lakam. Naduka itu. Inejin inni jadu Isan kafame tu kenna mubate ejji cubbuta unsa ambekam hinati inni jedhu cubbuta unsa kayo bira tu kenna mubate hatun cubbu kata emben kana sera du begam sera kana furu da yeronna kana furtama buya furtama tiratau mere musen ye tutkani binesanya ke tabakalarat injiru musen Aron wakanu to wakanu pradem sabi biya kiti shakara turan Aron wakatu famanu to shina fundura karadem yeraniet warke basani dubarton disani uticha basani kubaraya sani tifidane shat bode barete sabi kiti targan jabbi abinda kesa muse jabbi bifajabbitin kantol fame hojjete fuula isaanii dura kaa'ee yaa jabbiin jenne gabaayina jala sagalee waaqayyo yaa waaqa keenyaa sii kan Gibxii nu baasee hin gadde garaa waaqayyoon cabeedha Musee samnan garbummaa keessaa baasana yakkeera beenuu ittiin jedhee yeroo nachirraa gadi bu'u Iyyaasuudha wajjin Sambil nilchain sirbaira sagale wakayo kiskita wakar gatera wakasatina de sirbaira sagale kun sagale maliti sagale mo ichamo sagale mo amuti jede Musen mat sirba da pro sirbaira Iyyasu sani gadu wakatul famana sabatu Salak godega tamit Museen yeroo waaqarraachi gaddeebi'u waan tokko dubbate gosa waaqayyo kan taate gara kookot ittiin jedhe maal jedhe ani waaqayyo wajjin jira ani waaqayyo na waaqeffadha waaqayyo waaqa Abrahaamtu waaqa kootiin jettu gara kookot benna qomoo tokko gara sadaqe qomoo maali qomoo warra Leewwotaa Sanu dubbisa gara kee fudhaa qabu
qomoo warra Leewwotaa gara Saraqee ejjeri kaa'atan. Yommus kakuun koo inni Leewwiidhaaf gale akka itti fufuuf jedhee abboommii kana akkan kenne hin beektu. Kan ana Waaqayyo Gooftaa Maccaatu dubbate. Kakuun koo inni isaa wajjin ture sun kakuu jireenyaaf kakuu nagaati. Kanas akka inni ana safeeffatuufan isaaf kenne. Innis ana sodaatee maqaa kootiif ulfina kenneera. Ameen ameen ameen. Inni safeeffatee anaaf ulfina kennee seera alaagaa gar hubadhu. Amma gaa Waaqayyo karaa garbicha isaa karaa Musee namni gosa Waaqayyo taate gara kokkotti warru Leewwonni gara Saraqanii warra kaan billaadhaa ofirraa ari'aa inni kaan jabbiisa wajjin ijaajje Waaqa tolfamaa wajjin addana ijaajjee hafe inni kaan Leewwiin garuu asan jiree warra as jiran si haa taasisu Waaqayyo. Namoonni baay'ee mana Waaqayyo keessa deddeebi'a garuu waan baay'een jireenya isaa irratti moo'ee quuresseera. Jireenya isaa he has an idol. Most of the people namoonni baay'ee mana Waaqayyo keessa utuu deddeebi'anii jireenya walabaatti waamamanii walaba kan hin shaakalle baay'ee. Birmadummaatti waamamanii birmadummaa kan hin shaakalle baay'ee. Kana sifachi jireenya isaanii irratti moo'ee dhiitu baay'ee. Xarratu baay'ee. Inni kaan dhugaatiif jilbeenfata, inni kaan ashiishiif jilbeenfata, inni kaan xuraa'ummaa ijjaaf jilbeenfata, inni kaan jireenya hannaa, jireenya sobaa, birmadummaatti waame Yesuus. First of all, Christianity is freedom. Jireenya walabaa, jireenya birmaduu jabantii. Ameen ameen. Diina seetan irraa birmaduu bahuu duwwaa miti. Ofummaa kee irraa birmaduu si haa baasu Waaqayyo. Ofummaan kee diina mataa keetiiti. Waaqayyoof kan hin jilbeenfanne Waaqayyoof kan hin jiraanne jireenya birmadummaa hin agarre jireenya isaa keessatti kanan isinitti maan. First and foremost jireenya kee irratti teessoo dhabbee kee irratti ilmi Waaqayyo siifamu. Ameen. Gara biraan haati manaa isa booddee argu. Abbaan manaa isa booddee argu. Daa'imni isa booddee argu. Sabni isa booddee argu. Sabni keessa booddee argu. Ilmi Waaqayyo Waaqa jiraataa teessoo dhabbee kee irra teessoo jireenya kee irra siifataa'u Yesuus. Ameen. Isaaf jilbeenfadhu. Isaaf gaddi jedhu. Isa duwwaadhaaf jiraatu. Namni waan barbaadee jedhu. Isi waa'ee nama samana Leewwii keessaa kan jara gargaaree jira jedha sagalee Waaqayyoo. Leewwota keessaa mee iskee afurtamii afur sagalee mokora ofitti biftaa mee dhaggeeffadhaa guddi argitu Leewwotuma keessaayyuu iskeel afurtamii afur sagalee mokora afurii iskeel afurtamii afur Waaqayyo Gooftaan ammas ormi warri yaadni garaa isaaniif foon isaanii dhagnan qabamin tokko illee orma warra namoota Israa'el gidduu jiran hundumaa keessaa iyyuu yoo ta'e iddoo koo isa qulqulluutti hin galin jedhe. Yeroo namoonni Israa'el karaarra jallatanii ilaa gara geeffadhaa yeroo namoonni Israa'el karaarra jallatanii anarraa goran sanatti Leewwonni warri anarraa fagaatanii Waaqayyoon tolfamoo duukaa bu'an yakka isaanii habaadhatan. Isaan iddoo koo isa qulqullaa'aa keessaa in hojjetu karra mana qulqullummaa sanarra adeemanii in ilaalu manicha keessaas in hojjetu sabaafis qalma gubamuuf aarsaa isa kaan in qaluuf ergamuufis isaan dura in dhaabbatu. Sababii isaan fuula Waaqayyoon tolfamoo isaanii duratti saba koof hojjetanii manni Israa'el akka yakkuuf gufuu itti ta'aniif isaan yakka isaanii akka baadhataniif ani harka koo ol fudhee kakadheera kan ana Waaqayyo Gooftaatu dubbate. Ameen ameen itti fuftanii yoo dubbiftan gaa Saadoq nama jedhamu qomoo isaati hortee isaati extended family isaarraa kan hafe
leewwonni warri kaanis irraa muran Israa'elii wajjin dhaabataniidha. Isaaniif carraa kenna. Sababa qomummaan qomoon sun Waaqayyoo filate akka jedhesas bishaan mana kootti waraabu aarsaa dhiyeessu qaalama qaluwe mana xaraguwe mana koo keessatti hojjetuwe fuula koo addoo aarsaa garuu dhaabatanii bal'isaatti ibsaa godhu achi garuu dhaabatanii iddoo aarsaa koo dhaabatanii garuu tajaajilu mana koo keessa anaa wajjin garuu fuudhaa walitti waliin dhaabatanii the whole tribes Azers and Levites from direct worship they turned into indirect worship. Ayo rakaju. Hundum tisani anak komodu botat. Jarren hunduma abo salat tuami. Abo komodu umma Waaqayyo kan kulaan tau tuam. Jabbi sani wajjin gati jajjani wae komodu umma rasalak. Infudena. Dur Waaqayyo memori tikam fidanida. Amma garu isanu karale wota kesuma karam warasado gara Waaqayyo tidak ada yang sasani karawani. This is a break. Coba. Kuncabat. Kirina selu koda. Obolota boleh tota. Isa ulsina kabesa fu amamte. Isa barabarati fu amamte. Isa gudda la fu amamte jireenya kee keesu. Isa mul'anne isa barabarat rajaachuudha Waaqayyo duratti fu amamte. Jireenyi kee garuu koosii biyya lafaarraa dambaane taanaan salphina guddaadhaa wajjin walitti baatu. Hubattanii nun salphatan bishaan waraabuu qoraan fiduu aarsaa aarsuu qalma qaluu of gogaa gaffafu ayyaatan isaan jedhu. From direct communication to indirect communication. Ini kan Waaqayyo wajjin haasawurra hir'achuu jechuudha. Kakuu moofaa keessattis waamichi Waaqayyo Waaqa jiraataa isa kanaaf. Tajaajila dura qabeessa kana immoo waame Waaqayyo. Obboloota obboleessaa ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 2:9 yoo nu dubbise dhageenya. Waamicha guddaa kanaaf si waame Kiristoos. Kanaaf nu waame Kiristoos. Ergaa Phexros isa duraa 2:9 kan jedha dhagaa. Egaa gooftichi namoota Waaqayyoof bulan qorama keessaa baasu warra jal'oota immoo hamma guyyaa firdiitti adabaaf kaa'u. Ergaa Phexros isa duraa 2:9 isa duraa 2:9 Isin garuu qomoo fo'amaadhaa luboota mana mootummaati. Isin garuu qomoo maali? Fo'amaa. Jala na dubbadha. Qomoo maali? Fo'amaa. Saba maali? Meettaan si ndagirra deebiiga. Isin garuu qomoo fo'amaadhaa luboota mana mootummaati. Maali asin? Luboota mana mootummaa qomoo fo'amaa saba qulqullaa. Luboota mana mootummaa saba qulqullaan. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha. Afuris waan afur. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. Ameen. Isin takka saba Waaqayyoo hin turre amma garuu saba isaa taataniitti. Ameen. Isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan amma garuu araara isaa argattaniittu. Ameen. 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 Dhageessanii isin maalidha? Saba qulqullaa. Isa dura saba qulqullaa. Qomoo fo'amaa dura saba qulqullaa taaneemo. Luboota mana mootummaati. Mootummaa Waaqayyoo. Luboota mana mootummaati. Isin saba qulqullaa. Luboota mana mootummaati isin.
keessa ifata guddaa sadi kisisan isi waame maaliif ulfina waaqayyo akka labsitaniif kanaaf jedhama manu dubbifamee maaliif isi waame waaqayyo ulfina isaa guddummaa waaqayyo akka labsitaniif jireenya keetiin adeemsa keetiin gocha keetiin mil'uu keetiin guddummaa waaqayyo akka labsitu qeesiin waamame miti abbaa wangeelaa waamame miti dhiiga ilma waaqayyooti warri dhiqatan hundinuu warra waamamanii haleluuyaa si waameera Kiristoos si waameera ilmi waaqayyo jiruu isaa tajaajama isa akka labsitu si waame waaqayyo dukkana liqitii keessa gara ifa liqitichaatti si waameera jara sana mootummaa Fari'oon keessa gara waaqayyoon tajaajilutti waame siin immoo biyya lafaa saliqitii dukkanaa keessa jireenya bara baraatti si waamuu dhufamiti guddummaa isaa akkatti labsitu arraba kee dibeera waaqayyo kanaafi kana you are entitled to preach it. You are entitled to sing it day and night ganamas galgalas akkasa dhugabaatu ganamas galgalas akka faarfattu ganamas galgalas akka saafojjettu you are entitled hallelujah simuudera waaqayyo kana namni sirraa fudhachuu danda'u hin jiru ati intala waaqayyoo fi ilma waaqayyooti maqaan waaqayyoo ulfaatu as baatee wayyaa dhiifachuu sirra hin jiru this is just to keep orderii mana waaqayyoo eegsisuudhaaf kun hundumti keenya luboota waaqayyooti maqaan isaa ulfaatu isatutti nu muudee isatutti nu waame kanaaf jireenya kee achirratti ni eeggatta taanaan jireenya kee toora kana keessatti ni eeggatta taanaan walaabummaa kana keessatti ni eeggatta taanaan ganamas galgalas boquu kee diinarratti afarsaa irratti raasaa waaqayyo waaqa jiraataa ol qaba bara kee akka raawwattu si waame waaqayyo maqaan waaqayyo haa eebbifamu hubattanii saba waaqayyo kanaaf har'aatti waamamteetta siin si waameera waaqayyo egaa gara qabxootaatti reefuu dhufaa amma ammaatti introdaakshini yoo hin jedhamu kolfataa waaqayyoon tajaajiluudhaaf maal nurraa barbaada waaqayyo amma gawa waamamtaniitti qomoo fo'ama jiruu sana dhiqisiisa akka labsitaniif waaqoo si waameeraan jedhe maal nurraa barbaada gaa waaqayyo akka labsinu inni jalqabaa saa 52 lakkoofsa 11 namni dafee baafatee dubbisa Isaayyaas 52 Isaiah chapter 52 verse 11 and 12 inni jalqabaa waaqayyoon tajaajiluudhaaf ba'u quba keenya jireenya keenya adeemsa keenya fuula waaqayyoo xuriirraa eeggachuudha inni jalqabaa sokka achi baati sokka wanta xuraas harkaan hin qabina isin warri mi'a waaqayyoo baattan of qulleessaa ishee keessaa baati sokka ameen isin warri mi'a waaqayyoo baattanii baa keessaa warri mi'a waaqayyoo baattan kakuu moofaa keessatti miini waaqayyoo bidiruu kakuudha har'a garuu bidiruu kakuu baattamiti waaqayyo waaqa jiraata sadan tokkummaa keessaa isa ta'e hafuura qulqulluu jireenya kee keessa jiraata kan na jaallatu sagalee koo eegaa abbaan koo isa jaallataa gara isaa sinunnaa isa bira saddoo jireenya hin gunannaa wangeela Yohaannis 4:23 isa bira saddoo jireenyaa mullee deemnee iddoo jireenyaa gunanne kanaaf inni jalqabaa waaqayyoof ergamaa ta'uudhaaf intala waaqayyoo ilma waaqayyoo xuriirraa jireenya kee eeggachuu sirra jira xurii biyya lafa arraba kee xuriirraa eeggachuu sirra jira adeemsa kee xuriirraa eeggachuu sirra jira jireenyi kee xuriirraa eegamuu sirra jira xuriitti hin bu'in yaa godfaa tadha bakka bu'eef si xureessa akkuma bakka dhahitan fixa sadachii agartee kanaafi tajaajila adda addaa fuula
waaqayyoo duratti tajaajiluudhaaf waaqayyoo fadda ba'uurraa jalqaba. waaqayyoof of kennuurraa jalqaba. utuu waaqayyoof of hin kennin jireenya waaqayyoof aarsaan taanetu qabaatin waaqayyoof aarsaa dhiyeessuu hin dandeessu tasuma isaa. Impossible. Hin danda'amu. Bini galee ልንሞክር እንችል ይሆናል። አርሳ ኢየሱስ ታጃጅሉ እያለተይ ገሩ አርሳ ቃይል አርሳ ዋቀዩ ራገለገለ ከጀላን ታኔ ወፈገቹ ባዲጋር ካናፊ እንጀን ቀባ ጡሪራ ወፈ የሮጅኔ ኒኬ ጡሪራ የገቡ ገዲባት ፋርሳን ባቁ ደፉር ቶኮ ቀብደኒ ባየነ መቶራ ዱብ ይፈዳ የሮ ያዕቆብ ዋቀ ቶልፈማኒ ሰባየን የሮ ያዕቆብ በየምስር ኬሳ ባየን ዮርዳኖስ ጀላባ ከተን ሃሌሉያ እስኒ ዮርዳኖስ አከ ኮርቤ ኢማን ነገር ተውታልተኒ ማን ጀላባ ከተኒ ለዲፋርሳሰና በሬስ ዋቀዮ ዋቀመጫ ከእስራኤል ጀላባ ከተኒ ቢቴ ሃሌሉያ አቲ ዋቀዮ ወዲቁሉማን አንጅታ ታና ዋንቱን ዱንትኑ ከራጀራ ሲባክ አሜን 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 including the river ላጋ ዮርዳኖስ ጀላማቂ አጅኑ ቢፈዳ ፋርሳን ባኩረፉ ማረገተኒ በከተኒ እስራኤል ጀላይ ዋቀዮ ዋቀመጫ ይረተገተኒ ሰበቆለኝ ገርቴ የሮ ሃሊ ከራሲ ገዲስ inni sakan demor makabu sigala maku waaqayyo ofirratti ilaalaa sirratti Kristos ilaalaa haleluya maka waaqayyo alfa amen 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 ture dadabdamni me amen amen al tokkoni biya sosaatti zammati asitti dubbade tembe masalati mutibasisu bidwedwa birati kakkabanne masalati mutibasisu raketanani biya beki jedhamu keessatti namicha tokkotu booddee deema yeroo dhumaa Mustaafaa jedhama maqaan isaa obbo Mustaafaa namuu lammataa akka itti adeemtu sitti mee himeen dadhabe gaanii waa'ee isaatii eeguutumaa qabee rakkina isaa qabaa rakkina isaa miti anaaf waaqonnaa kenne maqaan isaa ulfaatu namichi duuba du'e gaa walakfinnee xinneqaa dhufa namichi namni hundinuu immoo karaa gadhiisaa namicha waan sanaan gadina jaarsa biyyaatti jedhanitti laatan jedha booddeen baaleetu bira ga'e obbo Mustaafaa lammaffaa akka turte kanaan isin gashu milaasee jedhe jedhamni warri baratan ta'an edaan waaqa naannaa sanaati እና ጋፈስ ገሌት ጫት ቢተቴ ገሌ ገለገድነቲ ታል ሊቀወንበሪ ቆጥማ ሐሰን ጀለማ ሊቀወንበሪ ኪሰቶ ዴሳ ዋሜቲ ናምቲቲ መነኬ ጅርቱ ኩማኒ ዳይ ማለት ተንገናን ላፈሪሼ ቡሶ የኔተነኒ መሌካቱናነ አቢት ተጉዳ በደቦ ከሰላ በተኒ መሌካ बिल्लाबा तरी तिसिता बेकरुना जिरनिए हालेलुया अकावा कयो माय नमकिति सुमारी रन्ना इन्नी तुना नसरी दाफिन का असरी बेतुनी सासर सादी तरी असरी दाफुना नि कहीं कहीं दिन में फतेवा का सावामा इन्नी वरा कोस ने तेरे नमिच ओ इसानी नो डंडे हुए अकावा कयो बराबरा कने बिफमिया सिंदंडे उडू सिंदंडे सुचिवारतु waaqayyo surat margatanan segala makamane amin haleluya galatan ke kabutu ke uvenatti ne asa Mustafa nakajede barengada gurba tokkotu dubartii nama tibu'e qaagora lafa buusanii ajjeesanii akkuma gurbaa sanaa si ajjeessuuf jedhee sitti ba'ee dadhabe erga yeroo sanaatii karaa naa gadhiisu karaa
innati waamtu salphaa sitti fakkaatu. Innati jilbeenfattu salphaa sitti fakkaatu. Waaqayyo waaqa jiraata, waaqa bahaa, waaqa isaa, waaqa yaa'ii. Obboleettiin obboleessa koo waaqa tolfamaadhaaf jilbeenfatta miti. Isa jiraataadhaaf jilbeenfatta. Isa aangoo qabu, isa du'aa kaasu, isa du'a si oolchuu jilbeenfatta. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Isaaf jiraatta taanaan maaltu karaa kee dhaabata danda'e? Yoonni fedhe malee, yoonni jedhe malee, fedha abbaa keessanii duuba rifeensi mataa keessanii lakkaamaan ejjitu tokko yoo innati ganamaaf galgala cirtu sun diinaan garuu ejjitu. Maqaan isaa ulfaatu. Adeegaa kana hubattee ulfina kana ofirratti edda taanaan ulfinni kun siif ta'a. Ulfinni kun mana keef ta'a. Ulfinni kun dhala keef taa'e. Hallelujah. Kanaaf jireenya kanaaf jiraachuu. Live for this life. Jiraatu kanaaf. Sin danda'u seetan qibaartuu sin dandeessu. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Hallelujah. Haadha kootu ulfa seexana jedhamu qabamtee takka deemte akka namaa da'uudhaaf guyyaan lama tokko hafee gadi. Akkasittuyyuu guddatu ulfi dubartii. Ulfi dubartii gad harkifameedhuma da'uu yeroo dhufu hin beekamu. Kun akka itti timbirraa'eedhuma akka itti deemte haati koo. Kormi geeffame mana kaalluutti. Xubbaallaa hoolaa gara sheekiitti geessan. Sheekii miti warra ortodoksii irraa baay'ee mukaan isaanii. Warra dabtaraa namichi tokko safara maaramii jira naqamtee achitti fuudhee deemu. Takka sirra xubbaallaa fuudhee deemu. Takka sirra dibicha fuudhee deemu naannoo oolchuudhaaf. Oma utuu isheen karaa rakkattuun Yesuusin argate bara 68 inuma kadhannaa haadha koo kottu gara Kiristoos kottu wala babaata kottu wala babaata naan du'a malee na kumisiyooni isaanis sooman harree nyaatu jedhan nama achitti seexanatu kadhattee gurra kaa'e afaan kaa'e booddee garuu obboleettoo kana gabaabsa seenaa dheeraa faayinaanii warra nama siniin jedhe keessaa kana dhaqaa taarsaa attifatteenaan ulfi kun isheerraa inni isaan ulfi irraa ba'a ulfa jira jedhee irraa ba'a ilaam jaartiirra hin attifannu taanaan saaxinii qopheeffadhaa itti aarsanii ijoollee baay'ee qabdi kan nama torbaati dhaabannee ittisoo hinnaatti isoon hin jiru dhaabannee ittisoo hinnaatti isoon hin jiru asinnee isinnaatti ittisoo hinnaatti isoon hin jiru saaxinii tana guutti ba'an qibaartu sobdu Omanta Iyesus Kristus soma sagadaa kadhachuun shaakale. Iyesus hokkenaa qabi haadha kunni. Mormuma isheenaa qabi waldaa kee keessatti jedhe. Utuu namni tokko dirqisiisan na waamte mee misiyoonii isa itti sana nageessinaan jedhe. Hosteela dabara sana hosteela riivaayivaaliin hosteela keessatti. Waldaa makkaan Yesuus beektuu keessonni keenyaa baay'ee xinnoo cimaa ture waa'een karasmaatii iddoon qabu waa'een Peentekoostaalii haala kanaa dhaga'amu badaa miti waanuma shaakalanidha hin shaakalle isa kana kanaaf iddoo Peentekoostaalii karasmaatii rivaayivaalii waldaa makkaan Yesuus dargaggoonni hosteelatti kadhatan achi geessuudhaaf haala koo sa'aatii laman deeme mana keenyaa amma hosteelaatti an daqiiqaa 20 fudhatan deeme teessee taaksii jedhamu teessee achiin gadi jilbeenfanne asirra maammaay inni kadhatufama jira mana waaqayyoo keessa torban irraa isaa wajjin waaqeffanne Itoophiyaadha dhufee namichi ammaa sirre qees biraanuuf gaa'edha qaansa yeroo addaan lafa dhoofnu bishaaniin dhangalaane ulfin baane Aatiko mucaa shaqqaattee tokko ka'ee dhaabate. Ameen. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan jedhamu. Utuu isaaf jiraattu after many years bara 70 gooftaa argatte gadda dhiyoo kana yeroo as ka'uudhaaf jedhu haadha koo du'a ga'uu ishee dhaqeen deebi'ee baasuuf jechuudha. 19
digdamaaf ture sagal kudha saddeet achi ture Itoophiyaa. Kanaaf xibaaltuun sin danda'u. Taasa. Dhugaadhuma Waaqayyo Waaqa jiraataadhaaf attentionii laattee dhuguma waaqeffatta yoo ta'e Waaqtiif lafa ardiin kun sin danda'u. Dhugaa Waaqayyoon isinitti makan sin danda'u. Taasa. Yoo dhugaadhaan Waaqayyo waaqeffanna ta'e dhugaadhaan kana na jilbeeffanne yoo ta'e ilmi Waaqayyo Waaqa jiraata gadi sin jedhe. Maqaan isaa eebbifamu bara baraan. Do you know amma makkam gammadu beektu si? Ayam shundi keessa akkasuma ilma Waaqayyo Waaqa jiraata ittiin boona itti gammada inni jiraata maqaan isaa ulfaatu. Inni lammaffaan aswarratti dhaabu kun isinitti mee pooyittisee aswarratti dhaabu kun pooyitii guddaa ture. Obbee koo keessanii lammaffaan isa guddaa ture. Massaxat Waaqayyo waaqeffachuu tajaajiluudhaaf adda ba'uudhaan isin jedheen kun immoo massaxat of kennu. Geediyoon itti jedhe Waaqayyo sin barbaada saba kana walaba baafta warra miidiyaan cunqurseera boo'aa sabni koo jalaanaa baafta nan gabaabsa. Saba kee kan walaba baasu ani eenyutti jedheedha. Achi booddee karaa baay'eedhaan Waaqayyoon gaafate seenaa dheeraa gabaabsaa jira. Mee dhuguma na barbaadde yoo ta'e iddoo kana roobsee Waaqayyo. Yoo dhuguma na barbaadde yoo ta'e iddoo sana roobsee ammoo iddoo kana dhiisee kallee hafee kallee irratti roobsee kallee hafee fi kallee irratti roobsee Waaqayyo maatu sanii basa. Maqaan isaa ulfaatu. Karaa adda addaatiin parsuweet godha qulqulluun ina amansiisee fuudhee ka'e. Loltuu kuma soddomii lama fudhatee ka'e. Hin baay'ate saba kanaan sin oolchuuti galaa wali sodaattan jedhe. Humni digdamii lama dachee manatti gala. Miidiyaan akka soomsaa lafa uffiseera. Humni digdamii lama sodaatee dhaqatee manatti galee meeqataaf soddomii lama keessaa kudhan tafe ammayyuu baay'eedhaan kanaa wajjin sin oolchue. Namni loltuu as hawwatamu loltuu gasha ofirraa. Warra akka miidiyaan qabamee cunqurfamaatu jiru loltuu hawwatamu loltuu ofirraa gasha. Waaqayyo ulfina isaa kan qooddatu barbaada. Jirtuu jala. Ifam. Ulfina isaa ofiisaaf barbaada. Lagi bishaan baasii lagatti dhiyeesse. Dhugaa bishaan jedhanii afeeri bishaan jedha. Loltoota kan kuma kurnanu afeeri dhuganii bishaan jennaan inni kan qawwee isaatti naqee jilbeenfatee shamaxaxaxax gochuu ka'e arrabaa. Inni kan immoo qawwee isaa ofitti tirkisee harka isaatiin taa'ee dhugutti ka'e. Mee warra harka keessanii dhudhan garanatti warri jilbeenfatanii bishaan argitanii garaa keessaniif lafa dhooftan mees goraa humni 700 kuma 900 gar tokkotti godhan jedha. 300 remain harkaa warra dhugan ilaa ishee kanaanan si oolchee Waaqayyo. Kun gaadhaadhaaf jedhe Waaqayyo. Haleluuyaa. Kuma 32 nama 300 duukaa bahe isaanis waraana fudhaa bahan eeboo fudhaa bahan jedhe Waaqayyo. Maqaa Waaqayyoo fudhatanii bahani. Waaqa Geediyoon, Waaqa Abrahaam, Isaaq yeroo isaan jiran loltoonni walitti garagalanii wal fixan warri miidiyaaf jedha. Haleluuyaa. Isa miti inni barbaade kana seenaan sitti himate. Geediyoon yeroo barbaade Waaqayyo tolee erga jedhee booddee dhaaqiitii Waaqa abbaa keetii Waaqa tolfamaa sana diigee. Waaqa tolfamaa sana diigii kottu abiddatti caalee kottu. Abiddatti caalee diigee fakkaata Waaqayyo diigdee buudee amma immoo Waaqayyo keetiif addoo aarsaa jaalee. Ameen. Maali jaarii? Addoo aarsaa jaalee. Waaqayyo yeroo sitti maayii ba'uu barbaadu inni jalqabaa jireenya kee keessaa Waaqa tolfamaa
وانا كبرت موسيفته ميلا كده لتركوا بربادا نجا كباسا سكن الدوار سكت منكت واقع وفجات بربادا الدوار سكت means of communication غنما وقلقل واقع وجه كوميون وجه الدوار سكت بطانا you fit for nothing واقع درات الدوار سكت غنما وقلقل وجه الفتوك بطانا دبي واقع ودبي فتبران دات بطانا injiruga iddoo aarsaa naa ijaare ergan iddoo ijaarsaa ijaare booddee nammaa boodee waami gaalottoota kuma soddomii lama dhufe gala galaa ide hin galan kuma digdamii lama dhagaa bishaan dhugaa bishaan dhugee dhibbisanii qofaatti addamani kanumaa nan si oolshakaa ata iddoo aarsaa waaqayyoo qabaadhu malee jireenya kee keessatti waaqayyo wajjin communication qabaadhu malee humna kee ishee dadhabduu kanaan waaqayyo gamaan si baasa. Ameen. Knowledge kee ishee murtooftu kanaan gararraa si dhaaba waaqayyo. Ameen. Inkaamii kee ishee xinnoo kanaan addoolantummaa sii kennee waaqayyo si jiraachisa. Ameen. Gamanatti si mul'isee jechuudha. Ameen. Kanaaf obboloota ni lammaffaan isa kana ni sadaffaan ni dhumaa garuu gatii ofii tilmaamu. Kanafi tajaajila keenyaadhaa samaraayizii gochuu barbaachisaa ta'e sabni kun hafa hojjetu saba koo gadhiisi biyya garbummaa keessa taa'e Baafaroon mangistii isaa jala taa'e na tajaajilu hin danda'u biyya lafaa keessaa ba'uutu jira baase gadhiisi erga baasee booddee isin anaan qomoo fo'amaa qomoo lubootanaa taatu. Sabichi gadu dhaqee geesse dhaqee birmadummaa isaa walabummaa isaa gurgure waaqa tolfamaadha harkaa fudhame inni itti kenname qomoo Leewwii waaqayyoon gati filatee waaqayyo wajjin gati dhaabate karaa isaa nama biyya lafaa hundumaa ofitti araarsuutti ka'ee waaqayyo maqaan waaqayyoo ulfaatu har'a kan waamichi kun siif intala waaqayyoof ilma waaqayyoof dukkana dhiqixi keessaa gara ifa san dubbatamne ifa bara baraatti si waameera maaliif guddummaa isaa akka labsituuf ameen 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 kanaaf isa labsuudhaaf hoo maalti barbaachisa ni jalqabaa addaan ba'u lammaffaa numtammaa maalidhe massaqa of kennu sadaffaa gatii kee tilmaamu ajjalatti gatii tilmaamu jalatti kanan kaayee waa'ee Musee dubbachuu yeroo isaa dhume see Ibroota 11:23 kaasaatti ilaala saba waaqayyo wajjin ari'amuu saba waaqayyo wajjin jibbamuu saba waaqayyo wajjin gidiraa fudhachuus filate sababiin isaa bu'aa isaa fagootti argee ture biddiraatuun kurri ብሎ አይቶ ነበርና ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መነቀፍን መሰደድ መረጠ gatii tilmaamu gamach kanaaf obboloota obboleettotaa mana waaqayyoo keessatti kanaaf si waamee waaqayyo jireenya birmadummaa jireenya walabaatti si waame jireenya walabaa kanatti jiraan jireenya birmadummaa kanatti jiraan mana keetti isa waamee jedhamaaf gargara jilbeeffat kutaa dubbifat afaan si galuu dubbifat ingiliffaan oromiffaan amaariffaan afaan si galuu dubbifat itti jiraan Yesus Kristus asan jira si jedha ameen guyyaa rakkinaan duuba kaasii ta'a ameen guyyaa gidiraan duuba kaasii ta'a Yesus isaan jireenya jiraatu kennu waaqayyo